ummanni keenya mufii qaba. Mufii bal'aa qaba. Komii guddaa qaba. Maaliif mufatee? Maaliif komate jennee olaalle rakkoo irra ga'e irraa ka'e malee akkasumatti cal jedhee miti. Tokkoon quuqama inni qabu, miidhaan inni qabu irraa ka'ee mufatee jira. Komii isaa immoo karaa adda addaatiin agarsiiseera. Karaa adda addaatiin agarsiisee jira. Komii ummataaf, mufii ummata keenyaaf badiin baay'een isaa nu bira jira. Badiin baay'een isaa mootummaa bira jira. Kana wal dhoksuu hin qabnu, wal haaluu illee hin qabnu. Dhugaa walitti himneetu iddootti karaa irraa kaa'anne karaatti wal deebisnee fala waliin kaa'uutu barbaachisaadha waan ta'eef. Waan lafa jiru, haqa lafa jiru walirraa dhoksuun nurra hin jiraatu waan ta'eef. Karaa baay'eedhaan ummata mufachiisnee jirra. Gaaffii isaa yeroodhaan deebisuu dhabuudhaan, ummata dhaggeeffachuu dhabuudhaan, komii isaaf yeroodhaan falalaachuu dhabuudhaan, waa hundaa ol haqa barbaade, haqa akka hin arganne taasifameera karaa baay'ee. Loogiin garaagaraa irratti raawwatamee jira. Dhimma kana walitti qabee komii qabu, mufii qabu karaa adda addaa ibsatee jira. Uummanni har'a karaa irratti ba'ee mootummaa abaaree karaa adda addaatiin waan mufii isaa itti ibsachuu malu ibsate dhaaf maqaa biraa laachuun nurra jiraata jedhee yaadu. Uummanni kun quufee miti yookiin waan uummata waa hin galleefi ta'ee miti. Waan godhe hundaaf sababa gahaa qaba. Waan godhe kana hundaaf sababa gahaa. Dura kana ilaaluun, kana fudhachuun ofitti barbaachisaadha waan ta'eef. Kana keessattis immoo badiin adda addaas ga'ee jira. Gadda isaa ta'u gammachuu dhuunfaadhaan nu hin qabnu. Yoo gammannes hawaasa keenya waliin gammachuu hawaasa keenyaan nu gammachiisa. Hundi keenya iyyuu mar'immaan hawaasa kana keessaa baane waan ta'eef, garaacha hawaasa kana keessaa baane waan ta'eef, gadda hawaasa kana keessaatti namni gammadu hin jiru. Sammuu akkasii namni qabaatu hin jiru. Duukumaa gadda duukaa bu'a. Hundaa ol yerootti dhaabbannee of ilaaluu qabnu, yerootti wal baqanne ton ta'e walitti dhufnee walitti haasa'uu qabnu ifatti yoo jiraate amma jedhee tayyaadha. Amma jedhee tallaata. Maaliif rakkoo keessa jirra waan ta'eef. Rakkoo keessa jirra waan ta'eef. Rakkoo kanaaf immoo hunda keenyatu itti gaafatama. Dirqama seenaa qabu hundi keenya iyyuu. Garuu rakkoo yoo dhalate hunduu fala kaa'uu hin danda'u. Hawaasa keessaa nama keessa namatu jira. Nama mul'ata qabu. Nama waa arguu danda'u. Hundi rakkoodhaaf falalaachuu hin danda'u. Nama keessa namatu jira. Nama rakkoo falalaachuu danda'u. Warri akkasii walitti dhufnee waliin mari'annee yeroo itti fala kaa'uu qabnudha yeroon kun. Yeroo tokkoon keenya tokko komannu gamaaf gamana dhaabbannee wal komannu ton ta'in hundaa olanaaf amma walitti dhufnee rakkoo keenyaaf fala kaa'u. Rakkoon kan keenya. Eenyummoo rakkoo keenyaaf fala nuu kaa'uu hin danda'u. Rakkoo keenyaaf yoo nuyi fala kaawwanne malee. Fala iddoo biraadhaa rakkoo keenyaaf fiduu hin dandeenye. Hin dandeenye. Fala kan barbaadu abbaa rakkate nama rakkina keessa jiru. Nama rakkinni sun dhukkubsedha kan fala barbaaddachuu qabu. Namni rakkoo kana keessatti hin madaa'in hin dhukkubsatiin fala dhugaa madaa kana fayyisuu danda'u namaa fiduu hin danda'u nuu fiduu hin danda'u. Yoo rakkoo kana keessa baana taane fala ofii fiduutu nurra jiraata. Fala ofii fiduudhaaf immoo waan fedhe haa qabaannu, waan fedhe haa yaadnu, walitti isaa mufannu, wali isaa arrabsinu, wali isaa jibbinu. Yaada adda addaa isaa qabaannu. Kanaaf yoo har'a teenyee waliin mari'annee waan garaatti qabnu har'aaf lafa keenyee garuu waan falanuu ta'uu danda'u
waan dukkana kana keessa har'a nu baasuu danda'u waliin falan keenya yoo taane homaa gatiin qabu. Gatiin qabu. Nuuf gatiin qabu.